Gaafin kun kan namoota hedduuti. Kan kee yoo ta'uu baate kan obboleessa kee yookiin kan Iraakii yookiin kan namoota beektuu ta'uu danda'a. Rakkina akka kanaa namoota hedduu irra deddeebi'aan mul'ata. Waan mul'atuu fi waan hin arguuf viidiyoo kana salphaatti akkamitti akka rakkina kanaa furuu dandeessanii fi rakkina kanaa maal akka ta'een isin agarsiisa. Ammasitti iimeeyil yookiin poon jedhee jira jechuudha. Yookiin iimeeyilii kee yookiin poonii kee yookiin bilbila kee yookiin immoo iimeeyilii kee itti galchi jedha. Namoonni tokko iimeeyiliin isaanii bilbila ofirraa hin qabu yookiin immoo iimeeyilii isaanii yaadachuu hin danda'ani. Iimeeyiliin kee yoo bade yaadachuu kan dandeessu yoo lakkoofsa bilbila keetii ofirraa qabaate qofaadha. Kanaaf har'aa akkamitti akka iimeeyilii keessanitti lakkoofsa bilbila keessanii guuttattan dabalee immoo rakkina kanaa yeroo isin mudatetti iimeeyilii keessan paaswaardii isaa akkamitti akka yaadachuu dandeessan lachansaa akkamitti akka sirreeffatanan isinitti agarsiisa. Kana lachansaa sirreeffatan taanaan rakkina akka kanaa isin mudatuuf salphaatti furmaata argachuu dandeessu isiniin jedha. Viidiyoo kana keessatti sirriitti akkamitti akkasiin bilbila keessanitti guuttattanii bilbila keessaniin yoo iimeeyiliin keessan isin jalaa bade bilbila keessaniin iimeeyilii akkamitti akka argachuu dandeessan yoo immoo paaswaardii isaa hin beektan ta'e iimeeyilii keessanii paaswaardii akkamitti akkasiin salphaatti jijjiirachuu dandeessan yeroo yerootti isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf sirriitti na hordofaa viidiyoo kana laayik gochuu walii keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Namoonni haaraan subscribe gochuun maatii YouTube channel Fortuu Appitti dabalamaa isin jedha. Gara appilikeeshinii iimeeyilii deemneti lamaansaa salphaatti jijjiiren isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii iimeeyilii bira deemnaa jechuudha yookiin appilikeeshinii Gmail jedhu bira deemnaa jechuudha. Bilbila nama hundumaa irratti kan argamu appilikeeshiniin kun qubee gaadhaan ka'e yookiin Gmail jedhee jira. Isarra kilikii gootanii gara keessaa seentu. Ammallee gara keessaa gaafa seentan fuula akka kanaa isinii fida jechuudha. Iimeeyiliin keessa yookiin immoo Gmailiin keessan fuula akka kanaa isinii fida. Qubee maqaan keessan ittiin ka'u irraa tokko isaa fuudheti as isinii kaa'a. Kan keessanis haa ta'u kan nama biraas haa ta'u. Yoo fakkeenyaaf amma Fayyisaa ta'e faa fudhatee bakka kana kaa'a jechuudha. Irra kilikii gaafa gootan iimeeyilii keessaa qabdan hunduma isaa isinii baasa. Isin bakka manage your Google account jedhu kanatti kilikii gooneti gara keessaa seenna. Amma eessa dhaqaa jirraa? Paaswaardii iimeeyilii keenyaa jijjiira jalqabarratti. Bakki itti waan hundumaa jijjiirru bakka kanaadha. Amma paaswaardii iimeeyilii jijjiiruudhaaf erga fuula akka kanaa isinii fidee gara gadiitti gadi dhuftu jechuudha. Gara gadiitti ol harkifattanii gara gadiitti gadi dhuftu. Kun tokkoon isaa maal akka ta'e yeroo biraa viidiyoo biraatiin isinii qabadhee dhufa. Amma garuu waan lama duwwaa isinitti agarsiisa. Erga kanatti dhuftanii iddoo Google Password jedhu kanatti kilikii gootu. Google Password iddoo itti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gaafa kilikii gootan takka rooteetii godheet paaswaardii yookiin fingerprint bilbila keessanii isin gaafata. Ashaara bilbila keessanii isin gaafata. Itti galchitu jechuudha. Paatarnii yookiin immoo paaswaardii isaa itti galchitu. Iddoo kanatti isinii fidee booda ofuma isaatti rooteet godheet gara fuulduraatti isin oofee bakka itti isin iimeeyilii jijjiirrattan isin agarsiisa. Isinii fidaa jechuudha. Iddootti paaswaardii haaraa jijjiirrattan. Paaswaardii haaraa iimeeyilii keessaniif ta'u kan hin daganne iddootti jijjiirtan isinii fidaa. Iddoo new password yookaan kilikii gootaniiti paaswaardii haaraatti galchitu. Iddoo kanatti paaswaardii haaraa kan hin daganne maqaa keessaniin ka'uu danda'a. Kaaraakterii 8 qabaachuu qaba yookiin qubee 8 ta'uu qaba jechuudha. Qubee 8 qubee fi lakkoofsa wantoota kan akka ati silaashii waan adda addaa waliin maktanii barreessitu jechuudha iddoo kanatti. Edda barreessitaniin booda isallee irra deebi'an ammallee konform gootu jechuudha. Lammaffaa bakka lachanuuttu barreessitu. Fakkeenya bakka jalqabaatti akkanatti new password jedhee jira. New password jechuun paaswaardii haaraa asitti guuttadhu jechuu isaati. Ani fakkeenya paaswaardii haaraan qopheeffadheen itti guutee isinitti agarsiisa. Ani amma itti guutetan jira. Akkanatti edda guuttaniin booda isuma irra deebitanii isa lammaffaattis ni guuttu jechuudha. Osoo hin dogoggoriin isa tokkoffaa irratti guuttan isa lammaffaa irrattis guuttu. Asittis isuma irra deebitanii guuttu. Isa edda kanatti guuttaniin booda akkanatti jala isaa bakka change password jedhutu jira. Cheekii godhattu jechuudha. Yoo barbaadan bakka akka ijaa sana yookiin bakka akka geengoo jiru kana bakka ijaa kanarra kilikii gootanii yoo isin banaa taasistan paaswaardichi maal akka ta'e isinitti agarsiisa. Isa banaa gootanii paaswaardii sirrii ta'e bakka lachuuttuu edda guuttaniin booda jala isaa dhuftanii change password iddoo kanatti kilikii gootu. Gaafa isin kilikii gootan completely daqiiqaa muraasa gidduutti change isiniif godha yookiin immoo isinii jijjiira. Akkuma argitan kun gubbaa isaatti password changed successful jedha yookiin immoo sirriitti akka milkaa'inaan siif jijjiirameera jedha. Yoo barbaadan close gootu yoo barbaadan go start jettanii gara fuulduraatti deemtanii keessaa ba'uu dandeessu jechuudha. Akkanatti gara duubaa isin deebisee iimeeyiliin keessan maalirra akka jiru bilbila ofirraa qabaatee qabaachuu baatee rikoofarii iimeeyilii qabaatee qabaachuu baatee isinitti agarsiisa. Inni kun isa jalqabaati. Inni lammaffaan akkamitti akkasiin bilbila keessan irratti guuttan yookiin cheekii godhattan. Fakkeenyaaf iimeeyiliin kun iddoo iimeeyiliin kun ofirraa qabamu ofirraa hin qabu cheekii gochuudhaaf bakka personal info jedhu kana dhattu jechuudha. Iddoodhuma paaswaardii itti jijjiirtan sana yookiin immoo iddoo paaswaardii jijjiiruuf tuttan sana irra deebitanii bakka personal info iddoo jettu kana kilikii gootu jechuudha.
personal info irratti kilikii gootanii gara keessaa seentu jechuudha. Maaliif bilbila ofirraa qabamoo hin qabu. Yoo bilbila ofirraa qabaate baay'ee salphaadha. Isin jalaa gonkumaa isin jalaa baduu hin danda'u jechuudha. Ni argattu yoo badellee. Maal waan ta'eef bilbila ofirraa qaba waan ta'eef. Iddoo personal info jiru kanatti kilikii gootanii gara fuulduraatti deebi'uudhaan amma jala isaa kan argatu dhuftanii bakka phone jedhutu jira. Iddoo phone jedhutu jira yookiin immoo phone kan jedhu mallattoo bilbilaa kan qabu kanatu jira. Asirratti kilikii gootanii gara fuulduraatti deemtu. Amma irratti guutamee hin jiru jechuudha lakkoofsi bilbilaa. Otoo irratti guutamee jiraate lakkoofsa bilbilaa sana naa baasa. Amma add new jedha. Irratti dabale yookiin lakkoofsa bilbilaa keetii itti galfadhu jedhee fuula kana naa fida. Iddoo add new jettu kana gara gadii irra kilikii gootu jechuudha fuula kanarraa jechuudha. Asitti ni argitu bilbila keessan yoo jijjiiruu barbaadanis iddoo add new jedhutti kilikii gootaniiti gara fuulduraatti deemtu. Yoo jijjiiruu barbaadanis akkuma kanatti isinii fida. Change kan jedhu irra kilikii gootaniiti salphumatti jijjiirachuu dandeessu. Add new irratti gaafa isin kilikii gootan iddoo add new jettu kanatti kilikii gaafa isin gootan gara fuulduraatti isin dabarsee lakkoofsa bilbilaa akka itti guuttaniif isinii fida. Kun kanatti Itoophiyaa keessa waan jiruuf alaabaa Itoophiyaa kaa'ee lakkoofsa bilbilaa yoo barbaadan duwwaa 9 kaa'uu dandeessu yookiin immoo mallattoo ida'uu 251 jettanii akkanatti lakkoofsa bilbilaa irratti guuttu. Irratti guutuu jechuudha. Lakkoofsa duraan email irratti hin guutamne. Kanaan booda next jettuun. Next jettanii gara fuulduraatti gaafa deemtan jala isaa kanatti get code kan jedhu kana isinii fida. Get code jechuudhaan koodiin isinii erge irratti guuttanii salphaatti itti fayyadamuu dandeessu. Ani fakkeenyaaf lakkoofsi bilbilaa kun emailiin biraa waan ittiin banamee jiruu fi lakkoofsa haaraa dirqama na gaafata jechuudha. Kanaaf lakkoofsa haaraa zoon itti galchee salphaatti koodii naaf ergaa koodii irratti guutee salphaatti seefii godhachuu duwwaadha jechuudha. Karaan biraa hedduullee ni jira. Yeroo keenya baay'ee waan fudhatuuf kana bifa salphaa ta'een akkanatti itti fayyadamaa isin jechuun barbaada. Ammallee kanaan kan wal qabatu gaafii biraa yoo qabaattan komentii irratti barreessaa. Viidiyoo kana sheerii waliif godhaa. Laayikii gochuun dagatinaa. Yeroo biraa immoo akkamitti appilikeeshinii warreen kaan deeffachuu akkasiin dandeessan kan akka Telegiraamii, Tiiktookii fi Feesbuukii warreen biroo deeffattanii seefii godhachuu akka dandeessan warri loogii iin isinii ta'uu dide akkamitti akkasiin fayyadamtanan isinitti agarsiisa. Nagaan natura viidiyoo kana laayikii subscribe gochuun maatii YouTube channel furtuu abdii dabalamuun dagatinaa yeroo yerootti barnoota akka kanaa ni argattunis ni jedha. Nagaan natura.